Irreecha bara 2016tiif jiraattonnii fi keessummoonni hedduun gara magaalaa Finfinnee seenaa jiran. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee keessummoota dhufan gama hundaan simachuuf qophii akka ta'e hime. Gama nageenyaan qaamoleen nageenyaa marti hordoffii malu taasisuuf hojiitti boba'anii akka jiran kantiibaan magaalaa Finfinnee har'a fooramii dhimma irreechaa shanaffaa irratti argamuun dubbatanii jiran. Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa gama isaatiin ayyaanichi akka yuuneeskootti galmaa'uuf hojii jalqabuu isaa ibsee jira. Galmoo Daawit Finfinneerraa dabalata qaba. Har'a jala bultii ayyaana irreechaa hora Finfinneen sagantaalee hedduun magaalattii keessatti gaggeeffamaa jiran. Keessummoonni ayyaana waggaa dhibbaa ol gargarcitee ganna shan dura lafaa kabajamoo aanse kanarratti hirmaachuudhaa fi kan seenaa jiran yoo ta'an humnoonni nageenyaa to'annoo fi hordoffii cimsanii jiran. Fooramii irreechaa shanaffaa magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatan irratti qophaa'e irrattis kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee irreecha ayyaana saba hedduu hammate ta'aa dhufuu dubbatanii nageenyaa wal qabatee immoo akkas jedhanii jiran. Raayyaan nageenyaa qaamoleen nageenyaa hundumtuu hojii boonsaa hojjechaa jirtaniif maqaa kootii fi maqaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin hora bulaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkuma ayyaana masqalaa karaa nagaa fi duudhaansaa eeggateen farreen nageenyaa qaanessuudhaan akka gaariitti hojjettan irreechis hanga kabajamee dhumutti haaluma kanaan akka irra deebitan amantaa guddaa isinirraa qabna. Dhumarrattis ayyaanichi akkaataa kanaan dhalootarraa dhalootatti akka darbu abbootiin gadaa haadholeen siinqee hojii hojjechaa turtanii fi gara fuulduraas hojjechuudhaaf itti gaafatamummaatti fudhattan kanaaf galata guddaatu isinii malaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Aadde Adaanech jiraattonni magaalattii akkuma ayyaanota kaan irratti keessummoota simatan waan qabaniin bareedina ayyaanichaatiif akka gumaachanillee gaafatanii jiran. Obbo Biraanuu Butee itti aanaan itti gaafatamaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa gama nageenyaan hordoffii jiru irratti yoo dubbatan isaanis akkas jedhu. Nageenyummaan hawaasa kanaa akka eegamuuf sadarkaa federaalaa irraa kaasee poolisiin naannoo, poolisiin federaalaa, raayyaan ittisa biyyaa osoo hin hafne karaa qindoominaan karoora qindoomina qabu baasuudhaan koreen adda addaa ijaarameetiin namni hundinuyyuu hanga nama dhufeetiin simatee iddoo sireetiin gahuutitti iddoo malkaa irreeffannaatitti ummanni naamusa isaa eeggateetiin nageenyummaan baheetiin irreeffatee haga bahuutitti kallattii adda addaatiif foolleen qarreen qeerroon ijaaramaniitiin ummanni Oromoo hawaasni Oromoo bal'aan ijaarame ayyaana kana milkeessuudhaaf hirmaannaa hawaasa hunda bal'aatiin sablammoota magaalaa Finfinnee keessa jiruutiin ayyaana kana simachuudhaaf kan eeggamaatiin jiru jechuudha. Fooramii kanarratti waraqaan qorannoo garaagaraa ogeeyyii seenaan kan dhiyaate yoo ta'u abbootiin gadaa keessummoonni biyya alaa fi keessaallee irratti hirmaatanii jiran. Sheek Abduu Jabbaar Mahammad Abbaa Karraa Holqa Soofumari irreecha Finfinnee irratti yeroo afuriif irratti argamanii jiran. Wanti ta'uu qabu irreessi kun irreessa tokkummaati bakka jaalalaati bakka ammoo sirna muudaa as keessa jira sirna adda addaa as keessa jira gadaan sirna gadaa as keessa jira irreessi tokkummaa irreessi jaalala saba sabnoota maraa walitti fidee tokkummaa kan mul'isu jechuudha. Kanaaf sadarkaa addunyaatti odoo galmeeffamee yuuneeskoo irratti karaa mootummaatiin qorannaan guddaan itti godhamee odoo galmeeffamee beekama jedhee yaada gara kana jechuudha. Obbo Biraanuu Butee itti aanaan itti gaafatamaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa mootummaan irreecha yuuneeskootti galmeessuudhaaf hojii irra jira jedhu. Ayyaanni kun jaalatamummaa fi hawwattummaan isaatis duudhaaf safuun inni qabu mataan isaa guddaa ta'uu isaa irraa kan ka'eetiin jedhe kan ofii godhateetiin kaka'umsa mataa ofiitiin sablammiin biyyoonni adda addaa haalli itti fudhachaatiin jirantu jira jechaadha. Naannoon Sidaamaa akkasuma karaa wal fakkaatuun haalli itti kabajaatiin jira. Kana yoo jennu ayyaanni irreechaa yuuneeskootti galmaa'uudhaaf carraan inni qabu guddaadha. Haa ta'u garuu yuuneeskootti galmaa'uudhaaf sirna yuuneeskootti galmeessuudhaaf ati guutuu danda'u qabdutu jira jechuudha. Qorachuudhaan qonnaa adda addaa geggeessuudhaan ulaagaa yuuneeskoon qabeenya hambaa aadaa addunyaa godheetiin galmeessuudhaaf deemu sana keessatti wantoonni inni ulaagaan inni guuttachuu danda'uudhaa qabu qorannaan taasifameetiin waa hunda guutteetiin dhiyeessuu danda'uudhaa qabdu dirqama wanni jiru jira jechuudha. Ogummaadhaan ogeessa hayyoonni kan hojjechuu danda'uudha. Kun guyyaan irreechi keessattuu Finfinneetti irreeffachuudhaan jalqabamee kaaseetiin qorattoonni keenya bal'inaan itti deeman. Qorattoonni kan qoratanittis dabalata fooramiin irreechaa waggaa waggaan gaggeeffamulleen kanaaf galtee tokko akka ta'e mootummaanis qaama lallatu waliin ta'ee hojii kana akka itti fufu Obbo Biraanuun dubbatanii jiran. Jala bultii irreechaa hora Finfinnee boruuf sagantaalee hedduunis har'a galgala itti fufu. Kanneen keessaa tokko yeroo lammataaf kan gaggeeffamaa jiru konsertii sirbaa irreechaati. Dargaggoo Amaanuel Amuluu qopheessitoota sagantichaa keessaayyuu. Xiqqoo kan balaa kana godhu rakkoo adda addaa dabarsinee wal buusuu wal mufachuu adda addaa dabarsinee deebinee akka haaraatti wanta adda jiru tokko deebitee itti fufsiisuun xiqqoo cimuu danda'a sana hundumaa dandamannee itti fufsiisnee jedhee yaada xiqqoo sun gammachuu adda tumeera waan dhaabbatee tokko akka deebi'ee eegalu goonee konsertii tokko jammaree adda jitee itti fufsiifnee uummata keenya baadiyyaa dhufullee akka dhufees boqotu gochuudhaaf yaallee jirra. Hundi isaanii qophaa'aa jiru aartiin sadee qopheessinee hundi isaanii as taa'anii eegaa jiru uummata taa'anii eegaa jiru sagantaa ajaa'ibaatiif baay'ee namatti tola dhugaa. Egaa bakka naa bulla. Indaala Baataan jedhama isaan obbo Ashannaa fi Bultoo jedhamu inni immoo Abarraa Fufaa jedhama asuma magaalaa Finfinnee qe'ee Tufaa Munaatii dhufne qophiin masaarraa kaasee baay'ee haalli jiru namatti tola qophiin namootaa haalli uummanni uffataan faayamee bareedee itti dhufaa jiru baay'ee kan namatti toludha guyyaa boriis haala gaariidhaan ni kabajama kan jedhu abdii qabna. Sudaan kibbaatti nu geessa gabaasni nuti of harkaa qabnu mootummaan Sudaan kibbaa sagalee mormitoota ukkaamsaa
bilisummaa miidiyaa daangessaa dhimma hawaasa siivikii gidduu seenuudhaan jechuun Komishinii Mirga Namootaa kan tokkummaa mootummootaa himachaa jira. Gabaasa Mohaammed Yusuf Naayiroobii irraa erge jaallanneetu dhiyeessa. Komishinni Mirga Namoomaa Tokkummaa Mootummootaa inni Sudaan Kibbaa keessa gabaasa haaraa mata duree cunqursaa jabaa jedhu kamisa kaleessaa kabaase yoo ta'u, kunis Sudaan Kibbaa keessatti iddoo deemokiraasii fi lammummaan sirnaan daangeffame ilaala. Qaamni Mirga Namoomaa Tokkummaa Mootummootaa kun dhaabbileen nageenyaa fi qondaaltonni mootummaa Sudaan Kibbaa dhiittaa mirga namoomaa dararaa, ukkaamsuu, cunqursaa geessisuu akkasumas hojii miidiyaa, waldaalee siivikii fi gareewwan siyaasaa keessa seenu jechuudhaan himate. Komishinarri Tokkummaa Mootummootaa Baarnee Afaako Naayiroobii keessatti gaazexeessotaaf akka ibsanitti dararaawwan dhaqqaban kun ejjennoo hawaasa isaanii osoo hin ilaaliin loogii tokko malee uummata irratti dhiibbaa akka geessisuu dubbatan. We've continued to find this year that the state is attacking mootummaan gaazexeessitoota rogeeyyii fi lammiilee idileellee haleelaa akka jiru arguutti fufneera. Keessumaa namoota dhimmoota aangawoonni miira nama kakaasa jedhanii fi aangoo isaanii qeequu danda'u jedhanii yaadan irratti jabaatu. Kanas haloo bahuuf jecha doorsisuu, hookkara irratti oofuu, reebuu, dubartoota irratti hookkara saalaa raawwatu akkasumas seeraan ala hidhuu fi dararaa irraan ga'u. Gabaasni kun haleellaa gaazexeessotaa fi falmitoota mirga namoomaa Sudaan Kibbaa keessaa fi alaarratti raawwatamaa jiruu fi to'annaa malee raawwatamaa akka jiru kan ibsu yoo ta'u, kunis doorsisa toora intarneetii irratti gaggeeffamu dabalata. Akka gabaasa kanaatti dhaabbati basaasaa yookaan tikaa kutaalee oduu keessatti namoota qabiyyee maxxansamu yookaan tamsaasamu dura akka ilaalan iddoo sana kaa'uudhaan saansurii raawwata. Maxxansaaleen biyya alaa keessatti hundaa'anis weebsaayitiin isaanii cufamuu fi miidhaa gama saayibariitu isaan mudata jedhe. Aangoonni Sudaan Kibbaas qeeqxota isaanii Afriikaarraa humnaan dabarsuudhaan namoota dhabamsiisuu fi ajjechaan shakkamuun himatamaa jiru. Mootummaan Sudaan Kibbaa qeequun ka beekamu Mooris Maabiyoor baatii guraandhala darbe keessa Keeniyaa keessaa butamee gara Juubaatti geeffamee dararaa fi haala hamaa dandamatee akka tureetu himama. Himata kanaaf deebii akka kennaniif ministeera odeeffannoo Sudaan Kibbaa Maayikil Maakuu'ii dhaqqabuudhaaf yaaliin ta'e garuu hin milkoofne. Qorattoonni miidhaa raawwatamee fi tajaajila nageenya biyyoolessaa kan Sudaan Kibbaa komatu Komishinar Afaakoon akka jedhanitti. Now, the primary instrument of repression in South Sudan is the National Security Service. Sudaan Kibbaa keessatti meeshaan ukkaamsaa inni jalqabaa tajaajila nageenyaa biyyaalessaati. Tooftaaleen isaan itti fayyadaman hedduun kanneen sirnichi Kaartum keessaa itti fayyadamu yoo ta'u, kanas Sudaan Kibbaa yeroo qaama Sudaan turtetti isatti fayyadamaa ture kan calaqqisiisu ta'uu hubanne. Sudaan Kibbaa bara 2011 biyya ollaa ishee Sudaan irraa walabummaa ishee argatte. Gabaasni fuula 57 qabu kun kan yeroo ce'umsaa Sudaan Kibbaa kaasee filannoo baatii muddee bara 2024 gaggeessuuf karoorfame xumuramutti of keessaa qaba. Sudaan Kibbaa humnooti amanamoo kan pireezidaan Saalvaa Kiirii fi ittaanaa isaanii Riek Machaar gidduutti muddee bara 2013 lola qawwee irratti bobba'anii booda walitti bu'iinsa gosoota uumameen biyyattiin gad deemaa akka jirtu yoo ta'u, waldhabdee kanaan yoo xiqqaate namoonni 400,000 ajjeefamanii kanneen miliyoonaan lakkaa'aman manaaf qe'ee isaaniirraa godaansisee jira. Dhiibbaan filannoof taasifamu jabaataa yeroo dhufe kanatti kanneen aangoorra jiran aangoo isaanii cimsuuf dararaa geessisuu irratti bobba'uu danda'u jechuudhaan qorattoonni mirga namoomaa yaaddoo keessa jiru. Komishinarri Tokkummaa Mootummootaa Kaarlos Farnaandes akka jedhanitti biyyattiin walitti bu'iinsa jiru furuuf qaama haqaa cimaatu ishee barbaachisa. So the lack of